Gaaffilee macaafa qulqulluu amma macaafa qulqulluu wajjinii walitti dhufeenya akka qabnu nu madaalan 20 keessa. Gaaffii tokkoffaa. Iyyasuus guyyaa sadaffaatti maal godhee? A. Gara abbaa deeme. B. Galaana ce'ee. C. Du'aa ka'e. Sekendii 10 qabdu. Sekendii 10 keessatti deebii keessan yaala. Deebii sirriin du'aa ka'ee Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 6 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa. Ergaa gara Roomatti kan barreesse eenyu? A. Phaawulos. B. Yohaannis. C. Yaaqoob. Deebii sirriin Phaawulosidha. Roomii boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii sadaffaa. Phaawulos maqaan isaa duraan eenyu ture? A. Saa'ol. B. Simoon. C. Yoosef. Sekendii 10. Deebii sirriin Saa'olidha. A. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii keenya arfaffaa. Abdii guddaan amantootaa maali? A. Du'aa ka'uu fi jireenya bara baraa. B. Qabeenya. C. Beela dhabuu. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin A. Du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uu fi jireenya bara baraati. Qorontos isa duraarraa argachuu dandeessu. Gaaffii keenya shanaffaa. Ergaa guddaan Iyyasuus duukaa buutotaaf kenne maali? A. Mana ijaaruu. B. Namoota hunda barsiisuu fi cuuphuu. C. Mootii ta'uu. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin B. Namoota hunda barsiisuu fi cuuphuudha. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraa kaaftanii argachuu dandeessu. Jaaffaa. Iyyasuus yeroo du'etti golgaan mana qulqullummaa maal ta'e? A. In gubate. B. Iddoo lamatti tarsa'e. C. In cufame. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin B. Iddoo lamatti tarsa'e kan jedhudha. Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 51 irraa kaastanii dubbii sagalee waaqayyoo yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Gaaffii keenya torbaffaa. Iyyasuus namni inni du'aa kaase inni jalqabaa eenyu? A. Alaazaar. B. Intala Yaa'iroos. C. Yaa'in ilma haadha hiyyeessaa. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin B'dha. Intala Yaa'iroos kan jedhu Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 41 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii 8ffaa. Namni Iyyasuus yeroo harka isaa qabee galaana irra adeeme eenyu? A. Yohaannis. B. Phexros. C. Yaaqoob. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin Phexrosidha. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii salgaffaa. Macaafni kakuu haaraa meeqa? A. 27. B. 39. C. 66. Sekendii 10.
Deebii keenya sirriin 27dha. Macaafa kakuu haaraa saaqxanii ilaaluutii dandeessu. Dubbii sagalee Waaqayyooti. Gaaffii 9ffaa ergamoota keessaa kan du'aa ka'uu Yesuus shakkee eenyu? A. Toomaas, B. Phexros, C. Filiphos. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin Toomaasidha. A. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraa kaastanii yoo dubbiftan argachuutii dandeessu. Gaaffii 11ffaa Iyyasuus abboommin hundarra caaluu kami jedhee? A. Waaqayyoon jaalachuu, B. Qabeenya horachuu, C. Beela'aa jiraachuu. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin A. Waaqayyoon jaalachuu. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irraa kaastanii argachuu dandeessu. Gaaffii 12ffaa namni Iyyasuus ija isaa fayyiseef eenyu? A. Barxiimilewoos, B. Zakkiyoos, C. Toomaas. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin Aadha. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 irraa kaastanii argachuutii dandeessu. 13ffaa maqaan haadha Yohaannis eenyu? A. Elizaabeet, B. Maariyaam, C. Maartaa. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin A. Elizaabeetidha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa kaastanii argachuu dandeessu. Gaaffii 14ffaa bartoonni Yesuus meeqaa? A. 10, B. 12, C. 70. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin B. 12dha. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa argachuutii dandeessu. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa. Gaaffii 15ffaa namni muka arbuu irratti ba'ee Yesuusin arguuf yaale eenyu? A. Zakkiyoos, B. Barxiimilewoos, C. Niqoodimoos. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin Zakkiyoos haadha. Luqaas boqonnaa 19 irraa kaastanii dubbii sagalee Waaqayyoo argattan yoo dubbiftan hin argattu. 16ffaa Iyyasuus erga du'aa ka'ee booddee namoota meeqatti mul'ate? A. Nama 120 qofatti, B. Ergamoota 12 qofatti, C. Obboloota 500 ol ta'anitti. Sekendii 10 qabdu. Deebii keenya sirriin C. Obboloota 500 ol ta'anittidha. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 Gaaffii 17ffaa Phaawulos gara Damasqoo otoo adeemaa jiru maal arge? A. Ergamaa Waaqayyoo, B. Bineensa guddaa, C. Ifa guddaa samii irraa. Sekendii 10 qabdu. Deebiin C. Ifa guddaa samii irraa kan jedhudha. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irraa kaastanii yoo dubbistan argachuu dandeessu. Gaaffii 18ffaa kitaabni mul'ataa eenyuun barreeffame? A. Phexros, B. Phaawulos, C. Yohaannis. Sekendii 10 qabdu.
Deebii keenya sirriin caadhaa mul'ata Yohaannis tokko irraa ilaaluutii hin dandeessu dubbii sagalee Waaqayyoo. Gaaffii keenya 19ffaa Iyyasuus guyyaa meeqa lafa irratti tsoome? A 30, B 40, C 21. Sekendii 10 qabdu. Deebii sirriin B 40dha. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaastanii argachuutii dandeessu. Gaaffii keenya 20ffaa namni qajeelaan amantiin jiraata kan jedhu eessatti barreeffame? A Roomee 1:17, B Maatiyoos 5:16, C Macaafa Faarfannaa 23 lakkoofsa 1. Deebii isaa koomentii irratti sirraa eegna. Marree laayikii gochuudhaan akkasuma namoota baay'ee bira akka ga'uuf sheerillee godhaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo dubbifannu eebbifama.